Zoonii dinagdee gadaa magaalaa haaraa mootummaa naannoo Oromiyaa Moojoo fi Adaamaa gidduutti ijaaruuf karoorse. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed ijaarsa zoonii dinagdee addaa gadaa yoo jalqabsiisan milkaa'ina damee qonnaatiin argannee damee indaastiriitiin dabaluuf nu gargaaraa jedhan. Zooniin dinagdee addee kun Jimaata Caamsaa 10/2024 bakka aangawootni olaanoon argamanitti jalqabsiifame. Muummee ministeera Abiyyi piroojeekticha yoo jalqabsiisan akkuma barree jalqabni ni xumurraa jechuun namoota hojii kana irratti hirmaatan jajjabeessaniiru. Naannawaan daldala bilisaa Lumee zoonii indaastirichaa keessa ta'ee wayita hundaa'uuf hojiirra oolfamuu Dirreedaawaatti aanee naannawaa daldala bilisaa lammaffaa ta'uudhaan carraawwan guddinaaf misoomaa dinagdee ni bal'isaa jiran. Zooniin kun dhaabbata ijoo humnaa guddaa biyyaa fi naannawaa keenya agarsiisuudhaan mul'ata keenya damee indaastirii guddisuuf qabanne milkeessuuf nu gargaaraa jedhan. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaada fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniin gama dinagdeetiin zoonii dinagdee addaa gadaa investimentii idil-addunyaa fi biyya keessaa hawwachuu al-ergii dabaluu al-galchii bakka buusii fi indaastiriiwwan teeknooloojii olaanaa jajjabeessuun bakka dhakaa bu'uuraa tarsiimoo indaastirii Itoophiyaa akka ta'uuf kan qophaa'edha jedhan. Piroojeektii guddaan zoonii dinagdee addaa gadaa jedhamuun moggee bara 2021 keessa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ifa godhame. Piroojeektichi magaalota Moojoo fi Adaamaa gidduutti akka ijaaramus ibsame. Gabaasni armaan gadii odeeffannoo bara 2021 mootummaan kenne irratti hundaa'uudhaan kan qophaa'edha. Piroojeektiin rakkoolee dinagdee biyyattii keessa jiran furuu kaayyeffata jedhame kun lafa hektaara 23,656 uwwisa. Kunis lafa walakkaa bal'ina magaalaa Finfinnee ga'u akka jechuuti. Piroojeektiin kun dhimmoota ijoo sadii milkeessuuf hojiirra oolaa jiraachuu isaa dubbatu. Daayireektarri olaanaa abbaa taayitaa zoonii dinagdee addaa gadaa Injiinar Dammallaash Mulu carraa hojii uummataa keenyaaf banuu itti aansuunis hanqina sharafa biyya alaa qabnu bal'inaan furuu inni sadaffaan immoo ce'umsi dinagdee qonna irraa gara indaastirii taasifamu saffisaan akka adeemu taasisaa jedhu. Baatilee muraasa duraa yaadi isaa caffee Oromiyaatiif dhiyaatee raggaasifameera. Haa ta'u malee piroojeektii waggoota 40 keessatti xumuramuuf yaadamee gaaffiiwwan buqqa'iinsa qonnaan bultootaan wal qabatu dhugummaan hojiirra ooluusaa fi kunneen biroo kaasaa jira. Dhimmoota waa'ee zoonichaa beekuu qabdan. Lafti zoonii dinagdee addaa gadaa irratti ijaaramuuf karoorfame hektaara 23,656 yommuu ta'u, indaastiriiwwan garaagaraa manni jireenyaa iddoo daldalaa yookaan koomershaal zoon iddoo tajaajila loojistikii akkasumas iddoo bashannanaa fi tuurizimii of keessatti qabata. Zooniin dinagdee addaa gadaa daldalaa sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'e fiduuf buufata xiyyaaraa guddaa naannoo Dukamitti ijaaramuuf yaadame waliin hidhuuf karoorfatamuusaa Injiinar Dammallaash Muluu yaadni keenya zoonii dinagdee addaa biyya keessa qofaa osoo hin taane akka addunyaatti dorgomaa ta'uumuudhaaf deemaa jirra jedhan. Yeroo ammaatti maaster pilaaniin piroojeektichaa xumuramee hojiitti galamuusaa himanii jiru. Ijaarsi zoonii dinagdee addaa gadaa waggoota 40 keessatti akka xumuramu kan eegamu yommuu ta'u ijaarsichis boqonnaawwan 4 of keessatti qabata. Waggoota 5 boqonnaa duraatiin lafa hektaara 3,150 misoomsuuf karoorfamee jira. Boqonnaa lammataan lafa hektaara 5,000 akkasumas boqonnaa sadaffaa waggoota 10 hanga 15 fudhatuun lafa hektaara 8,000 misoomsuu fi boqonnaa afuraffaan waggoota 10 hanga 15 fudhatuun lafa hektaara 7,800 misoomsuuf karoorfatamuusaa Injiinar Dammallaash Muluu himanii jiru. Yeroo ammaatti diizaayiniin piroojeektichaa xumuramaa jira jedhamee jira. Gama bajetaan mootummaan naannoo Oromiyaa bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'an kanneen akka bishaanii, humna elektiriikii fi teelekoomii sirna dhangala'aa kan hojjetu yommuu ta'u, misoomni lafichaa abbootii qabeenyaan kan hojjetamu ta'a. Dhimma qonnaan bultootaatiin buqqaatiin qonnaan bultootaa fi badiinsi aadaa fi duudhaa uummata Oromoo dhimma ijoo waggoota darbaniitti komiiwwan hedduu kaasaa ture. Beenyaa gahaa malee buqqifamuun jiraattotaa akkasumas piroojeektoota lafa qonnaan bultootaa irratti hojjetaman irraa
qonnaan bultootni fayyadamoo ta'uu dhabuun rakkoolee bal'inaan mul'achaa turanidha. Haa ta'u malee taateen kun piroojeektii zoonii dinagdee addaa gadaa akka irraa hin deebi'amne Injiinar Dammallaash Muluu himu. Akka kana duraa namni keenya beenyaan kaffalamee fi kan ari'amu osoo hin taane baan lafaa sanirraa jiru bifa seeraatiin beenyaan kaffalamee fi jiruunsaas akka hin banne piroojeekticha keessaa qooda yookaan sheerii akka qabaatuuf labsiidhaan mirkanaa'ee jira jedhan. Namni buqqa'uu hin jiru. Namni iddoo duraan itti jiraatu irraa buqqee gara iddoo biraatti deemu tokkollee hin jiraatu. Kuni sirriitti beekamuu qaba. Namni daangaa sana keessa jiru hundi piroojeekticha keessatti hammatamee jiruu fooyyee akka jiraatu labsiidhaan mirkanaa'ee jira. Kanaafuu waan labsii irra jiru gara hojiitti jijjiiruun dirqama keenya jechuunis himanii jiru. Lakkoofsi namoota yeroo ammaatti iddoo piroojeektiin zoonii dinagdee addaa gadaa irratti hojjetamuuf karoorfame irraa jiran 33,000 hanga 35,000 akka ta'u Injiinar Dammallaash himanii jiru. Yeroo ammaattis hojiin waa'ee jiraata iddoo piroojeektichaa ragaalee walitti qabuu hojjetamaa jiraachuu dubbatan. Maaster pilaaniin yeroo hojjetamu iddoon duraan mana jireenyaa ture ammallee mana jireenyaa akka ta'uudha kan taasifame. Kanaafuu namoota addaan faffaca'an bakka tokkotti walitti fiduudha malee namni buqqee naannoo sanarraa deemu tokkollee hin jiru jechuunis himanii jiru. Filannoon wal hin qabatu. Naannoo akka naannoo Oromiyaatti ta'ee biyyattii lakkoofsi piroojeektoota dhagaan bu'uuraa qofti kaa'amechumaan hafan hedduudha. Keessattuu tibba filannootti aangawootni paartii biyya bulchanii naannolee irra deemuun dhagaa bu'uuraa kaa'uun waan baratamedha. Haaluma kanaan namootni piroojeektii zoonii dinagdee abbaa gadaas filannoo biyyaalessaa ja'affaaf ji'oota muraasa booda taasifamuun hidhata qabaachuusaa shakkii qaban ibsatan ni jiru. Qorannoon piroojeektichaa bara 2019 galuusaa kan himan Injiinar Dammallaash garuu piroojeektiin kun filannoo waliin hidhata kan akka hin qabne ni himu. Piroojeektiin kun adeemsa isaa eegee deemaa kan jirudha malee filannoo dhiyaate kanaaf jecha kan finne mitii kana uummanni quba qabaa jedhan. Piroojeektichi filannoo wajjin hidhata hin qabu sagantaa qaba. Sagantaa saniin ni raawwatama. Piroojeektiin kun hojiirra ooluunsaa waan hin oolledha jechuunis dubbatan.